Ajaa'ibamee nama tolu innaa guddaanis waamatu. Akkuma barame dubartiin takka daa'ima argachuu kan dandeessu dhalattee waggaa 13 boodaadha yookaan xurii laguu erga argite boodaadha ilmoo argachuu kan dandeessu. Amma immoo raajii ta'e kana suuraa irratti akkuma argaa jirtan mucayyoo tana maqaan ishee Liinaa Madiinaa jedhamti. Lammii biyya Peeruu kan turte yommuu ta'u mucaa ishee jalqabaa yeroo argattu umriin ishee waggaa 5 fi ji'a 7 fi guyyaa 21 ture. Kanaanis akka addunyaatti dubartii umurii ijoollummaatiin daa'ima argatte jedhamuun galmee dinqisiisuu addunyaa irratti galmoofte. Ajaa'ibamee nama tolu innaa guddaanis waamatu. Namni kun Pablo Escobar jedhama. Lammii biyya Kolombiyaa yoo ta'u halkan tokko rooba cimaa roobaa otoo jiru qoraan inni qorraaf bobeeffachuuf qopheeffate jalaa dhume. Yeroo kanatti mucaa isaatti qorruu eegale. Namtichi kunis wanta godhu dhabe. Daa'ima isaa kana sirriitti waan jaallatuuf waan tokko murteesse. Innis qorra mucaa isaa irraa ittisuuf jecha doolaara Ameerikaa birrii biiliyoona 2 akka qoraanitti gubee bobeessuun daa'ima isaa qorra irraa dhorke. Kanaanis daa'ima isaa maallaqa hammana ga'u kana ibiddatti bobeessuun qorra irraa dhoowwe. Ajaa'iba! Uffata itti tuulee raffisuu otoo danda'u maallaqa hammana ga'u kana baasee bobeessee ibiddatti fixuun daa'ima isaa qorra irraa dhorkuun kun nama ajaa'iba! Ajaa'ibamee nama tolu innaa guddaanis waamatu. Jessica Cox jedhamti. Lammii biyya Ameerikaa dubartii ganna 39 yoo taatu harka lamaanuu hin qabdu ture. Garuu eenyummaa xiyyara oofuu qabdi. Dubartii harka malee miila duwwaadhaan xiyyara balaliiste jedhamuun galmee dinqisiisaa addunyaa irratti galmoofte. Kana malees gama teekwaandoodhaan qabattoo gurraacha yookaan black belt kan jedhamu qabdi. Dubartiin tun hojiilee namoonni harka lamaanuu qaban hojjetan hundumaayyuu ni hojjetti. Nyaata qopheessuu dabalatee iddoowwan bashannanaa hedduu deemtee bishaan irra doonii xixiqqaan deemuu fi kanneen biroos hedduu hojjechuun galmee dinqisiisuu addunyaa irratti galmooftee jirti. Ajaa'ibamee nama tolu innaa guddaanis waamatu. Mucayyoon tun maqaan ishee Oliva Francois jedhamti. Lammii biyya UK yoo taatu kiroomosoomii 6 deletion jedhamuun dhabamte. Sababa kanarraa kan ka'e jireenya ishee keessatti tasuma miira dhukkubaa yookaan hirribaa fi kan beelaas keessummeessitee hin beektu yookaan dhukkubsatuuf beela'uu akkasumas hirribni ishee qabus adda baastee hin beektu ture. Nyaata kan nyaattu namni noormaal waan nyaatu qofaaf malee beeloftee yookaan ishee barbaachisee miti. Hirribas kan raftu yeroo namni rafutti qoricha sa'aatii 6 ishee raffisu fayyadamteeti kan raftu. Bara 2016 balaa makiinaa salphaa irra ga'een ture. Garuu yeroo sanatti miirri dhukkubaa kamiyyuu isheetti hin dhagaamne ture. Hanga har'aas akkasumatti jiraachaa jirti. Ajaa'ibamee nama tolu innaa guddaanis waamatu. Isaa Omitanii jedhama. Lammii biyya Jaappaan yommuu ta'u namni kun nama baay'ee obsa qabeessa addunyaa kanaa jedhameera. Kana akka inni jedhamu kan taasise immoo qocaa guddaa kana wajjin magaalaa guddoo biyyattii kan taate Tookiyoo keessa isa wajjin imalaa ture. Otoo hin dadhabin yeroo hundaa qocaa kana wajjin akkuma isin viidiyoo isaa argitan kanatti wajjin imala ture. Sa'aatii amma barbaades yoo isatti fudhate homaa hin hifatu. Ajaa'ibamee nama tolu innaa guddaanis waamatu. Namni viidiyoo isaa argitan kun Omar Borkaan Algalaa jedhama. Gaazexeessaa biyya Dubaay kan ture yoo ta'u biyya Saudi Arabiyaa keessaa akka ba'u taasifamee ture. Kana jechuun biyyattii keessa jiraachuu akka hin dandeenye itti himame. Sababni isaas immoo mootummaan biyyattii dargaggeessi kun baay'ee bareeda waan ta'eef shamarran biyyattii humna ol jaalala qabsiisuu danda'a jedhameeti.
ajaa'ibamee nama tolu kennaa guddaanis waamatu.